Kan addunyaarraa nu hordoftan maratti nageenyi keenya isin akka qabu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduuwwan sa'aatii kanaa qabannee jirra. Oduuwwan sa'aatii kanaan Abrahaam Birruutu isinitti hima. Xalayaan ministeerri muummee ministeera dhimma alaa muudan jedhamuun marsaalee hawaasaa irra naanneeffamaa jiru soba ta'uu waajirri ministeera muummee beeksisee jira. Uummannis ragaalee sobaa akka kanaarraa akka of eegu hubachiisee jira waajirichi. Ministeerri muummee Abiy Ahmed Dr. Biraanuu Naggaa ministeera dhimma alaa gochuun muudan jedhameeti xalayaan marsaalee hawaasaa irra naanna'aa kan ture. Ibsi ministeerri muummee Abiy Ahmed miidiyaaf kennan tarkaanfiiwwan mootummaan fudhataa jiru irratti burjaaji'iinsawwan adeemsa siyaasaa keessatti mul'ataa jiru akka ifoomu gargaara jedhan hayyoonni OMN dubbise. Mootummaan gaaffiiwwan bu'uuraa uummanni qabsaa'eef deebisaa deemuu akka qabuus dubbatanii jiru. Hayyoonni kunneen yaada isaanii akka ta'anutti dhiyaata. Ijoon jechuudha amma namni kan eegaa jirus nuti mootummaadha gizaawii baaladaa mangistu warra jedhaman kanas akka fonqolchaatti akka ilaalamudha garuu beekaa callisni akka jiru jechuun isaanii kun waan gaariidha ergaa gaarii dabarsu jechuudha. Ajandaan guddaan tokko dhimma Finfinneeti. Dhimma Finfinnee adda baasanii dubbataniiru jechuudha. Adda baasanii kana namumti kamiyyuu kan dhaggeeffate dhimma Finfinnee deebii akkamii akka muummeen ministeeraa deebisee jiru ifaadha jechuudha. Finfinneen kan eenyuuti jedhanii gaafatu qallattumaan jechuudha. Gaazexeessonni kun gaaffiin kun isinirraa Finfinneen kan eenyuuti jedhamee gaafatamuun kun waan xiqqaadha. Isinirrallee gadi buusa. Kan eenyuutiin gaaffii ta'uu akka hin dandeenyellee tuttuqaa ministeeraa keessumaa dhimma Finfinnee kana bal'isaniiti kan isaan dubbataa turanii. Finfinneen tokko maatii abbaa warraa 1,170 ol har'a buqqisee jira. Kun sirrii miti. Qonnaan bultoonni kun akka kanaan miidhamuu hin qaban yaada jedhullee kaasaniiru. Dhimma waraqaa Finfinnee waraqaa eenyummaa Finfinnee keessatti Oromootaaf kennamaa jira waan jedhullee gaazexeessonni gaafatanii jennaan kanaaf dimoogiraafii jijjiiraa jirtu jedhanii gaafatanii jennaan ODP'n dhugumaa waggaa tokko keessatti dimoogiraafii jijjiiruu dandeenya taanaan rakkina Itoophiyaayyuu qilee buuse jechuudha. Kanaaf kun waan hin danda'amnedha. Garuu jedhani waraqaa eenyummaa dandeenyaan ODP'n mootummaan naannoo Oromiyaa dandeenyaan Oromoo hedduu fidee magaalaa kana keessa qubachiisuu danda'a taanaan galchuu danda'a taanaan seerri kana dhorku hin jiru waan jedhullee ifaan ifatti dubbatanii jechuudha. Magaalaa ilaalchisee immoo Finfinnee jechuun kan hunda keenyaati jedhama. Akkuma magaalota biroo jedhan Maqaleenis kan hunda keenyaati, Baardaaris kan hunda keenyaati, Kaleessa Dhageessee ta'uu ta'e Aggaaronis kan hunda keenyaati jechaa turan jechuudha. Maal jechuudha magaalli hundumtuu namni kamuu kan keessa jiraachuu danda'udha. Garuu dhimma bulchiinsaa ilaalchisee bulchiinsi Finfinnee fi bulchiinsi Oromiyaa waliin mari'ateetu akka xumuru yeroo dhiyootti akka nu beeksisudha kan isaan ka'an jechuudha. Daangaa ilaalchisee fi daangaa maalii fi addatti utuu ammana maree bakka bu'oota uummataatiin dhimma daangaa ilaalchisee murteeffameetu jiru koree maaliif ijaartanii jedhanii qofaatti gaafatanii. Inni kun adda. Fakkeenyaaf daangaan naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa gidduutti walitti bu'iinsi jiruu fi daangaan Finfinnee fi godina addaa Finfinnee fi godina addaa Finfinnee kun godina addaa Oromiyaa kun tokko miti akka isa sanaa. Inni kun natti darbe jechaa jira malee abbaa qabeenyummaa miti. Lamaanuu kana jechuun egaa yoo haasaa isaanii kan hiiktu lamaanuu Oromiyaa keessa jira. Finfinneenis kan Oromooti. Godinni addaa naannoo Finfinnees kan Oromiyaa keessa jirudha. Kanaaf ija isa sana laalluun isa kana laalla miti yaada jedhullee ibsaniitu jiru jechuudha. Uumaa poolitikaal siistemii biyyattii sanaayyuu jijjiirannaa jennee kan shakkine isuma Finfinnee kanadha. Finfinnee irratti even immoo waanuma poolitikaal siistem keessa jiruyyuu yaada adda addaa akka gamaaf gamana dhaabbatan waan godhaniyyuu isa san irratti ibsa gahaa kennaniira jedhee yaada. Isa irratti deebiin isaan kennan isuma konstitushinii irra jirudha. Konstitushiniin amma ittiin bulaa jirru kun irratti daangaan Finfinnee durumaayyuu murtaa'aa ta'uusaa daangaa sasitti akka daanga'uu qabudha. Yaadni isaanii jeneraalii kan ka'e kan darbamee ijaarame immoo bulchiinsaan Oromiyaas jalas ta'uu danda'a. Inni gaaffii haala saniin furamuu akka qabudha. Dabalatammoo waa'ee makoyyee faccee kondominiyeemii warri ga'e maalidha carraan isaanii gaazexaanis hin baane waan jedhu tureeyyuu. Inni kun gaaffii nama baay'eeti. Nama biras iddoo hojjennus namoonni isaan ga'e carraan maali hin jedhu gaafatu. Isarrattis muummichi ministeeraa yaada gaarii kaasan jedhee inni yaada. Maaliif uummanni as jiraatu kun
waggaa 14 naannoo sanidha. 97 jalqabee qusachaa ture. Qusatee immoo amma yoo waggaa kanaan booda isa ga'u namni itti dhaga'ama akka nama tokkootti. Kanaaf rakkinni akka hin jirre dhimmi waa'ee daangaa Finfinnee kun gaafa furame lammii biyya tokkootti mirga akka qabdan Oromiyaanis ODP'nis kanarratti shakkii akka hin qabne gaafis akka hin qabne eenyumtuyyuu keessa jiraachuu akka danda'u ibsa laatanii garuu deebi'uu kan qabudha. Maayidhaa qotee bulaa 170 oltu buqqa'ee isaaniif dura garuu maal ta'uu qabaa carraan isaanii maayidhaa akkamitti isaan fayyadamuu qabnaa kan jedhu irratti jala muranii isas deebisnee yoo inni deebi'ee waa'een bulchiinsaa kun furame isaanis Oromiyaa keessa akka bilisaan jiraachuu danda'an isatti waan kaasan natti fakkaata. Kantiibaa ittaanaan magaalaa Finfinnee Taakkala Uumaa yeroon kun yeroo hojii dhabdoota hedduu qabannee teenyu miti jedhan. Baatilee ittaanaan dargaggootaaf carraa hojii bal'aa uumuu irratti xiyyeeffatamee akka hojjetamu simanii jiru. Kantiibaa ittaanaan Taakkala Uumaa kana kan jedhan dhimma fandii marmaartuu birrii biiliyoona 2 bulchiinsi magaalattii Ramadee irratti wayita mari'atametti namoomsa Admaas waltajjii sanarra gabaasa qopheessee jira. Kantiibaa ittaanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Taakkala Uumaa fandii marmaartuu birrii biiliyoona 2 carraa hojii dargaggootaaf ramadame irratti hooggantoota kutaa magaalaa fi hooggansa carraa hojii uumuu waliin mari'atanii marii kana irrattis hirmaattonni yaada xiyyeeffannaa fi gaaffilee kaasaniin gabaasa sobaan maallaqa saamuun daran xiyyeeffannaa barbaada jedhaniin kutaan magaalaa hundi carraa hojii wal fakkaatu waan hin qabneef haala qabatamaa naannoo irratti dargaggoonni akka gurmaanis yaadachiisaniin waraqaa eenyummaan wal qabatee komii dargaggoonni kaasan furmaata argachuu qabaa jedhan hirmaattonni. Kantiibaa ittaanaa Taakkala Uumaa gaaffilee dargaggootaaf shamarranii jajjabaa keessaa carraa hojii uumuuf tarkaanfii jalqabaa eegalleerra jedhaniin dambiiwwan irra deebiin sirreeffaman akka jiranis dubbataniin. ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት አንድ ይሄ ቢዝነስ ለመጀመር ቢዝነስን በቀላሉ ላይሰንስ አውጥቶ ቦታ አግኝቶ መስራት ማለት ምን ማለት እንደሆነ በደንብ በማይክሮ ኢኮኖሚ እየተገመገመ ስለሆነ ሚኒስትር ሙሜዳን ከን ዱርፈሙ ቆረኖን ደልደላ ሰሰልጳ ኤገሉን ሀለ ደንዳሙ ረቲ ሄየመ ደልደላ ባፈተኒ ኢዶ ደልደላ አርገተኒ ሆጀቹን አከሚቲ ደንዳማ ከን ጀዱ ገጌፈማ ጅራ ኑይስ ሰደርካ ቡልቺንሰ መጋላት ኢላሌ ጅራ ኬሰቱ ደንቢወን ኢረ ዴቢኔ ኢላሉ ቀምና dhimma daldalaa fi iddoo daldalaa irratti waliin dubbataa jirra. Biiroon daldalaa kanaaf of qopheessuu qaba jechuudha. Dambiiwwan nama xaxan fooyyessuu qabna. Hojii dargaggoota irratti hojjetamu kana guyyaa guyyaan hordofnee gamaggamnaa jedhan maallaqni ramadame amanamtummaa guddaan bakka yaadame ga'u akka qabu qaamolee hojii kana hoogganan yaadachiisaniiru. Finfinneetti hojii dhabdummaan safara malee dabalaa jira jedhan kantiibaa ittaanaa Taakkalaan. UNDP አጥንቶ የሰጠን 20% የስራ አጥ ወጣቶች አሉ ከተማ ውስጥ ትልቅ ቁጥር ነው። Sagantaan misoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii qorannoo magaalaa Finfinnee irratti hojjetee nuuf kenneen dargaggoonni keenya harka 20 ta'an hojii dhabeeyyiidha. Magaalaa guddoo biyyaalessaa kan dinagdeen biyyaa keessatti kufame keessatti hanga kana hojii dhabaa qabne jechuun nama rifachiisa. Dargaggoonni fi shamarran yuunivarsiitiiwwanii fi kolleejjota irraa eebbifaman hanga 20 kan ta'an jiru. Kanaaf hojii dhabeeyyii hanga kana qabannee yeroo itti rafnu miti. Buufataalee boba'aa ijaaruu, suuqiiwwan shaqaxaa aanaalee 116 hunda keessatti qopheessuu, suuqiiwwan ammayyaa 2,000 caalan ijaaruu, daldala nyaataa fi dhugaatii makiinaan iddoo gara iddootti socho'u eegaluu fi kanneen kana fakkaatan irratti dargaggoota bobbaasuuf wixineeffameera. Magaalaa Bishaan Gurraachaatti ayyaanni hundeeffama ODP waggaa 29ffaa fi barree injifannoo Oromoo waggaa 1ffaan ejjettoo maanguddoota Sidaamaa fi qaamolee garaagaraa akka hirmaachiseetii sirnoota garaagaraatiin kabajame. Ayyaana kanarratti namoota qabsoo diddaa gabrummaa keessatti qooda olaanaa gumaachaniif beekamtiin kennameeti jira. Kantiibaan magaalaa Bishaan Gurraachaa obbo Juulaa Lammaa qabsoon wareegamtoota guguddoo gaafate injifannoo siyaasaa argamsiiseera jedhanii jiru. Har'as garuu gaaffiin dinagdee uummata Oromoo dhimma xiyyeeffannoo addaan karoorfame irratti hojjetamuu qabu jedhan. Bakka bu'oonni hawaasa Sidaamaa ayyaanicha irratti argamanii hariiroon obbolummaa saboota lamaan gidduu jiru kan barootaaf ture jedhanii jiru. Wareegama qeerroon Oromoo kaffalaniin hariiroon obbolummaa keenya haaromee jira jedhan. Saboonni kunneen waliin ta'uun ce'umsi kun galma barbaadamu akka ga'u cimanii kan hojjetan ta'uu ibsanii jiru. Qorannoon obbo Barakat Simoonii fi obbo Taaddasaa Kaasaa irratti baname xumuramuu abbaan alangaa naannoo Amaaraa beeksise. Abbaan alangaa akka jedhetti ragaalee sanadii fuula 600 caalaa fi ibsi ogummaa fuula 35 walitti qabamee jira. Ragaalee kanneen gurmeessuun himata banuuf galmeen otoo hin cufamin yeroo himannaa banuu guyyoota 15 abbaan alangaa gaafatee jira.
Shakkamtoonni gama isaaniitiin yeroon dabalataa abbaan alangaa gaafate sirrii akka hin taane mana murtichaatti himan. Manni murtichaas bitaa mirga erga dhaggeeffatee booddee galmeen qorannoo akka cufamuu fi abbaan alangaas yeroo barbaadetti mataa akka banu murteesseetti jira. Shakkamtoonnis bifa haaraan gaaffii wabiin gadhiifamuu dhiyeeffachuu akka danda'anis beeksiseera.